አሁን የምንገኘው አጣዬ ከተማ ወይም ነብርሃኑ ጁላ ቡድን ሸኔ ነው። ሸኔ ሲደመር መከላከያ ማለት ነው። ሰበለሰባ ብርጌድ ፋኖች ሙሉ ለሙሉ ነፃ አድርገናል። ሸኔ ማለት መከላከያ ነው። ዞሮ ዞሮ መከላከያ ማፈግፈጊያና መቀመጫ ምሽግ ያደረጋት ኦሮሚያ ዞን ጅሊ ጥሞጋ ሰንበቴን ነው። አጹማ ፉርሲ የምትባል ወረዳ ነው። ባጭር ጊዜ ግን ነፃ እናወጣቸዋለን። ጆሌ ጥጥቆ ሄዱ ገረጀ ሃተሚ ሰዲቱ ከራ ከነረቲ አከሱመቲ ኡሜጅራ ያ ኡመታ ኢስንጋቱ ድርቀማ ኢስንረካው ይራማ ሲነማ ቀብነ ሞሂን ቀብኑ የቻንስ ጋፊኑ ትቱሬ አልহামዱሊላህ ባኢነ መገመቺሰ አካውንቲ ሰንረቲ ገርጋርሳን ሼና ጅሩሱን ኦሮሞ ቆፋራይምቲ ሰባ አዳራ ሼና ጅራ ኡመተ ከኛ ሚዳ ጅሩ ኩኒ አከ ከኛቲ ነገያን ገመቹን አከ ጅራቱ በርባነቱ ኡመኒ ከኛ መርፈሜ ከራ ወንኛተን ወኒ ዱገነቲም ሴኑቱ ደበሜ ጅሩ የቹላ ነመኩማ ኦል አከ ደበ የቹላ ዱበርቲኒ ኡልፋ ከንደሁ ጎቱማን ከሰን ተኮ ይካን ጎቱማን ከኛ ሀጀኑ በከሎላ ዮጅራተን ኢጆሌ ጥጥቆ አከ ሂንቱቅኒ አደራጀን ዱበርቲ አከ ሂንቱቅኒ አደራጀን mana akka hin gubne akka nama kore gargaarsa ummata walloodhaatiif walitti qabaa jirudha. Akaawuntii sadii kan banameetiin jiru. Akaawuntii sadiin baname kana ala akaawuntiileen hannaa hedduutu banameetiin sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jira jechuudha. Mee kanarratti waan isin qooduu qaba. Akkasuma kan jedhutti dhageessan kun ammoo sagalee faannooti warra ummata keenyarratti lola baneedha. Mee waa'ee ummata walloo kanaan wal qabatee maaltu jira? Karaa warra biyya bulchaa jiruun akkasuma gartee hawaasni hoo maal gochaati jira. Akkuma gartee mata duree irraa dhageessan kana ummata walloo dhugaa dubbachuu fi Oromoo qofaa miti kan gartee isaaniif birmataatiin jiru jechuudha. Sabaa fi sablammoota saboota adda addaa irraa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti dhageessan kana jechuudha. Mee maaltu deemamaatiin jira? Akaawuntiilee isin irraa of eeguu qabdanii fi akkasuma akaawuntii asirratti isiniif hin maxxansan Abdurabduu moobaayila biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha. Waa'ee ummata walloo kanaan wal qabatee dura tokkoffaa wanti isin jechuu barbaadu akaawuntiilee sobaa kan banamee ittiin namni burjaajaatiin jiru kan nama hedduun gartee ittiin dogongorsaatiin jiran warra biraan geenna akaawuntii kana irratti walitti qabamaa jira jedhamee namni ittiin dogongorsiifamaa jiru hedduutu jira jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf biyyoota nama garaagaraa keessa jiran keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan sirriitti of eeggadhaa. Akaawuntiin fakkeenyaaf Itoophiyaa baankii jedhameeti yoo fakkeenyaaf Nigdi baankiidha jedhameetiin achirratti barraa'ee akaawuntiin irratti gargaaramaa jiru kanuma jettee ati caluma jettee irratti kan galchitu taate nama dhuunfaatiif galchaa jirtaa jechuudha. Mallan isirra bahuun hin oolamne ammoo warra san bira hin geenne bakka silaati yaada san siif hin geenne waan ta'eef akka miidhaan bira sirra hin geennee fi sirriitti of eeggachuu qabdan jechuudha. Akaawuntiin kun kaminni ka jedhu sirriitti irraa of eeggachuu qabdan. Tokko akaawuntii namoota sadiin waloodhaan baname yookiin nama lamaan tokko amma kan nama lamaan baname jira kan sadiin baname jira isaanii akaawuntii gosa sadii jechuudha sammee isaanuu isiniif himani. Sanirratti ta'uu qabaachuu yookiin ammoo karaa fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccafaa karaa warra gartee waa gargaaruudhaan beekamu warra kanarratti godhuu qabda jechuudha. Ammas karaa biraatiin yoo nama dhuunfaa irratti ergitellee fakkeenyaaf isiniin mijaa'u ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan jechuudha. Yoo nama dhuunfaa irratti ergitellee akaawuntii kanarratti galchiitii riisiita naa ergijiin. Yoo dhuunfaadhaaf mallaqa keessan dhuunfaadhaan maatiidhaaf yeroo ergitan iyyuu waan akkasiisan fayyadama. Yeroo adhan tana irra guddaan karaan tiraansfara ta'uu mallayni karaa moobaayil baankiidhaatiin jechuudha. Suuraa irraa kaasee isiniif haa ergu jechuudha. Suuraa na biraan gahii jaani obboleessa keessan uumaan taane. Ragaafillee waan tokko isin fayyada. Amma nama meeqa fakkeenyaaf biyyoota arabaa kana keessatti mallaqa hanganaa itti ergee biraa qaba, mallaqa hanganaatiin biraa qaba. Fi ammoo riisiitan qabu harkaa. Dubartoota keenya fa'aa hedduminaan mudata waan akkana. Fedha abbaa kee haa ta'u, fedha obboleessa kee haa ta'u, fedha abbaa manaa kee haa ta'u. Mallaqa achi ergite san riisiita asnaaf ergi jedhiin. Riisiita san if bira qabadhooti ragaadhaaf gaafa tokkoof si gargaara waan ta'eef jechuudha. Ka kanarraa fi hattuun bakka hundaayyuu dhabamtu hattuun bara nama iyyuu saamuudhaaf kiisha namaa seenuudhaaf lubbuu hedduu si baasa mire mallaqa ammoo osoo gartee lubbuu namaan baasin osoo irratti hin beekamin akkasitti akaawuntii irratti galeef ka maal gaafattare namni nama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu suni waanuma jiru waanuma duraan jiru waan amma haara bahee miti akkasitti irraa of eeggadhaachumaa fi tolaayyee waa'ee ummata keenya ka walloo gartee lolli akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Ummanni kun roorrifameeti yookiin ammoo lola barbaadee jeenummaa isaa agarsiifatuudhaaf amma fakkeenyaaf waan tokkotu jira obboleeyyan kiyya. Ani waan isin jiru akka nama dhuunfaa tokkotti yaada san yeroo hedduu poozeetiifan deema waan ta'eef ummanni walloo goota injifannoo akkasii galmeessee ibaluun qaarisee ibaluun kuffisee ibaluun ajjeese waan jedhu dhaadannoo guddatu zarra fi hedduutu deemachuudha namoota keenya tokko jechuudha. Garee wahii leellisanii yookiin akkas gartee wabootu birmatee fi yookiin ibalutu birmatee fi akkas akkasii yookiin ammoo homataa yeroo haa ta'u uummata wallootiin illee haa ta'u
أنا كخيتي واحد هذا نوتي متما أمتك نفس سجلته ولا أمتك أنا اتيرور رفامتي أفرّا قلت شو تجرن أفرّا اتسوت تجرن wanni bar ummata kana leellisaa jirruu fi yubarre wanni fakkeenyaaf sheekotiin maa callisan qeesotiin abbootiin amantii maa callisan wanti jennuufu itti roorrifame qeetii itti dhufamee itti roorrifame fakkeenyaaf abbootii amantii barsilaarra sheekotii hin komannu barsilaarra osoo ummanni kamise ummanni jiille osoo deemanii baardaar gondar goojjam dhaqaniitiin osoo namatti roorrisanii waldaa dhaqanii osoo achitti dhaqanii lola bananii bar silaarra ummata saniitu haqa qaba jennaa beeki. Osoo ammoo ummanni kun deemee bakka biraa dhaqee achitti lola banee jechuu kiyya. Garuu ummata kana qe'ee isaaniititti itti dhufaniiti fakkeenyaaf sagalee warra afaanudha kana see kana waliin dhageeffannaa isiniif ni ka afaan illee jechuudha. Warra afaan kana hin dhageenye jechuudha. Walumaan dhageeffannaa ragaa isaan ofiif ragaa ofirratti bahanii jiran jechuudha. Sababaa gartee wanni kun ta'eef jechuudha. Isaan qe'ee isaaniitti roorrifaman jiru. Kanaafuu sheekotii maa jallisanidha. Barra sheekotii kenna warra irra kumannu kuni gara ajandaa ka sheekotiitti miti garuu beekamaan keessa ba'a. Kaleessa viidiyoo kalee keessatti illee fakkeenya nam tokko kan isiniif hin galineefidha. Gaafa ummanni wallaggaan keessatti sanuu shira adda addaatu jira. Ka wallaggaa san keessatti fakkeenyaaf wallaggaan keessatti akkasuma waggaa 3 moo 4 dura Gondar keessatti taame san ibsa baasaa turan asirra. Ustaazonni kenna. Ustaaz Ahmadiin Jabal, Ustaaz Kaamil Shamsu, majlisni Itoophiyaadhaa baasee qabatamatti yaadadhu. Ar'antana hoomaa callisanii qeetiitti dhufamee karoorfame. Sanuu uummanni kun uummata mootummaadhaan illee lolaatiin jiru. Faannoo gartee kan mootummaallee beekee jechuudha. Uummanni kun yaa jara keenya lola barbaanneetii miti. Nuti lola hin feenu. Nuti nagaa waliin jiraachuu feena. Nama tokko wajjin walitti bu'iinsa hin feenu. Nuti kan jalatti bulaa jirullee uummata gartee inumaayyuu naannoo Amaaraa kana jalatti kan bulaatiin jiru waan ta'eef nama tokkoon iyyuu wal dhabuu hin feenu jedhanitti akkasitti kan isaan jiraataatiin jiran jechuudha. Garuu tahee jedhamee itti yaadamee ummata kana achirraa qulqulleessinaa balballi nuti gartee karaa 4 kiiloolee deemuu dandeenyu abjuu isaanii akkasatti fakkaata. 4 kiiloolee deemuu dandeenyu karaa kanaanii ummata kana asii qulqulleessuu qabnaa balbala kana asii qulqulleessuu qabnaa kan jedhudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo warra faannoo kana dhageeffadhaa. ተኛ አመሰግናለሁ። አሁን የምንገኘው አጣዬ ከተማ ወይም አደባባይ ላይ ነውና ዛሬ በነበረው ያው የዓለም ህዝብ ራሱ ማየት ካለበት ይለን አጣዬ የምትባል እንግዲህ ካሁን በፊት ለ10 ጊዜ ከ10 እስከ 12 ጊዜ የተቃጠለች ከተማ ናት። ካሁን በፊትም በኦነግና በመሰል ራሱ መከላከያ ብሎ ከሚጠራቸው የነ ብርሃኑ ጁላ ቡድን ወይም ያንድ ክልል ብዬም ብገምት ምንም መሳሳት አይሆንብኝምና አሁን የኦሮሚያ ብሔር ወይም ሰባ ብሔረሰብ አይደለም እየወጋን ያለው ሸኔ ነው። ሸኔ ሲደመር መከላከያ ማለት ነው። ስለዚህ መከላከያው ከፊት በመሆን ሽፋን በመስጠት በተለያየ ድሽቃ እና ተለያየ ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም ማጥቃት አድርጓል። ከተማዋን እያቃጠሉ እነሱ መከላከያውን ጭምር ድሽቃ እየወረወረ እግረኛው ኦነግ ሸኔው እየገባ ያው ጀግናው ፋኖ Batbattee nama asirraa haasa'u kun beekamu hoogganaadha kun reediyoo ofirraa qaba bara. Akkasumattuu ammoo kijibamee ilaalama bakki inni jiru kun amma addabaabaayii magaalaa fakkaata Axaayee fakkeenyaaf addabaabaayii bakka mazooriyaa makiinaa san jirra jira. Wanti gartee har'a Axaayee kun yeroo hedduu irra deddeebiidhaan gubatteeti jirti. Shanee waan jecha jiru beek. Oonag shaneedhaa fi warra isa fakkaatu makalaakaa dabalatee makalaakaa fi oonag shanee bar mootummaan maa calese jennee wanti boonnoo fi uummanni kun galata hin beeku. Isaanii wajjin wal lolaa jira. Isaan itti callisuu baatanis ummanni kun walumaa galatti shanee jedhee walitti kaalkuleet godheeti kun akkanatti waamaatiin jirachuudha. Beeki amma achi keessa akka gartee ibsa kennaatiin jiranidha. Fakkeenyaaf magaalaa Xaayyeedha akkana goone akkas goone janni kan isaan ibsa kennaatiin jiran jechuudha. Makalaakaadhaa fi shanee walumatti dabalaa waan gartee nuti beeresabii waan jedhamu san hin beeynu. Beeresabii waan jedhamu sanii miti shaneedha kan amma gartee lola kana magaalaa Xaayee tana yeroo garagaraatti waan gubanii fi furmaata waaraa barbaaduudhaa fi furmaata hundetti waan kana buqqisuudhaa fi kana godhaa jirra kun amma magaalaa Xaayeedha jechuun bilisa baafneet jirra kana caalaa tarkaan itti fufnaa kan jedhudha mee dhageeffadha ammoo kijiba isaa asumaanoo jechuudha addabaabaayidha mee amma kun gartee bosona keessa jira beekama Xaayeen isa duuban taraaraa baanan santu mul'ata gaaratu mul'ata fakkeenyaaf akkuma gartee kana jechuudha mee itti hafuuf dhageeffadha አስራት ብርጌድ ስሜ ታከለ በጋሻው ባላለው ብርጌድ ይላል ሰባ ብርጌድ ፋኖ አሁን የምገኘው በኤፍራታ ግድም ወረዳ ጣዬ መናኸሪያ ወይንም ይምሎ መናኸሪያ የሚባል አደባባይ ላይ ነኝ። ካሁን ቀደም አጣዬ በመከላከያ ሰራዊት 01 ላይ ሆኖ በጥገኝነት ይኖር ነበር።
ዞሮ ዞሮ በኦነግ ሸኔ ተሸንፎ ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ለቆ እንድትቃጠል አድርጓት ነበር። ከተማዋ ግን ባጣዬ ከተማ ወጣቶችና ባጣዬ ከተማ ሚሊሾች ባጣዬ ከተማና የፍራታ ግድም ወረዳ ውስጥ በሚኖሩ ብርጌድ ፋኖች ሙሉ ለሙሉ ነፃ አድርገናል። ሸኔ ማለት መከላከያ ነው። ዞሮ ዞሮ ለጊዜው መከላከያ ለምን እንደሆነ አይታወቅም። እየተያየን እየተላለፍን ነው። እየተያየን አጣዬ ከተማን ከሸኔ ጋር እየተዋጋን ነው። ዞሮ ዞሮ በርካታ ሬሶች አጣዬ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ። ሬሶቹን ለማንሳት በተደጋጋሚ ማጥቃት እየገባ ነው። ሊሆን ለመቀጠል መናገር እንፈልገው ኤፍራታ ግድም ወረዳ ከሌሎች አካባቢዎች ለየት የሚያደርገው አብዛኛው የከተማው ህዝብ ፋኖ ነው ማለት ይቻላል። የከተማው መስተዳደር፣ የከተማው ፖሊስ፣ የከተማው ነዋሪ በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ከሌሎች አካባቢዎች የተለየ ፋኖ ነው። ነገም ለሚመጣብን ኦነግ ሸኔ ሰራዊት የተሻለ አደረጃጀት ፈጥረን እንድንዘጋጅ እድል የሰጠን ነው። መከላከያ ማፈግፈጊያና መቀመጫ ምሽግ ያደረጋት ኦሮሚያ ዞን ጅሌ ጥሞጋ ሰንበቴን ነው። አጹማ ፉርሲ የምትባል ወረዳ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ግን በአጭር ጊዜ ግን ነፃ እናወጣቸዋለን የሚል ግምት አለን። ሬሳቸውን ግን መከላከያን ኦነግ ሸኔን ፈኬና ፊ መጋላ ተነገናሌ ወይረሩዳ ፊ በኪ ኢሳን ቁብሱመ ጎረተን መጋላ ኦሮሚያና ጉዲን አዳ ኦሮሚያ ጀዳምቴ ከነ ኬሳ ከን ኢሳን ቁብሱመ ጎረተን ከን ኢሳን ገርቴ አስራ ኑቲ ቦባአት እንጅራ ሲዋን ተኤ ፊ የሮ ገባባ ኬሰቲ ቁልቁሌስ አመ ሜላ ለማ በር ቀብሶን መንዲ ወሎ በረማ ሮሪፈምኒ መንዲ ወሎ ኢትጅሩ ኩኒ ዋን ሲላ በር ሞቱማ ዳፈለተሁ ከሌ ሰውቴ ቻት እንቱረ ኩኑ ኢሳኑ ረጋባኒ ትጅራን ካሮራ ባላ ገዲፋ ጎዳ ፉርማታ waraadhaa fi waan kana eegallee yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessina jedhanii jiran. Uummatummaatu fakkeenyaa fi gubbarraa hidhachiisee igiranya shaneedha maalidha jedhanii. Uummata nagaa qotee bulaa uummata qulqulluu jechuudha. Isaan haala kanaan jechuudha kan isaan deemaatiin jiran. Gowwaan kennallee tokko tokko gartee waan kanaan wal fakkaatu akkasitti gartee kanaan wal qabsiiseetiin akkas gartee dhugaa uummata keenyaa kana dhoysuu barbaadullee hedduutu jira waan ta'eef garuu dhugaan jirtu tanaa miti. Uummata nagaa hanqee isaa keessa jiraataatiin jiru uummata kana asii balleessina uummata kana asii qulqulleessina jedhaniiti irratti lola bananii jechuudha. Irratti lola bananii jiranii uummanni keenya immoo eega lolli itti baname dirqama isaanii ifirraa qolatuudhaaf malee wanni waa'ee akkam isaan haasanii kana wal fakkaatu miti jechuudha. Ganaa godina addaa kana qulqulleessinaadhaa fi an viidiyoo kana irraa mure malee jechuudha. Fakkeenyaaf namoota fixan kana reeffa isaaniillee haa guuratan reeffa isaanii haa awwaalatan waan jedhu akka gartee namoonni hedduun miidhameedha kan isaan dubbatanii isaan hamilee cabsuudhaaf illee jechuu danda'u haa jedhani. Garuu ammoo uummanni keenya akkasumatti miidhamaati jira jechuudha. Uummatuma isaanirraa lolaa jiru kana maaliif bira hin dhaabanne karaa maaliif hin banneef ummanni kun hatta affaarima keessaanuu karaa maaliif hin banneef affaarima keessaanuu akka isaan as bahan maaliif hin gooneef waa'ee makanaa irratti gargaarsa mootummaan kallattii hedduun godhuufii danda'a waan amma oromoon godhaa jiru kana jaalalatti agarre osoo mootummaan jaalate beeki sheekotiin uffar sodaasaniiti waan isaan califni beeknaa tole hayyee waa'ee karaa gargaarsa ummata walloo kanaan hoo maaltu godhamaatiin jiraadha mee dhageeffadha. Ummanni waan kana itti garagalee ummata keenya miidhaa jiru kuni ummata keenya qofaa osoo hin ta'in mootummaan illee warra walitti bu'iinsa qabu ifatti warra badiirra jiru jechuudha. Nuti akka keenyatti haga dandeenye maqaa osoo walii hin kennin namni walitti dhufee nagayaan gammachuun akka jiraatu barbaanna ture. Garuu wallaahi ummanni kuni warra nagaa barbaadus hin taane warra fayyaa barbaadus hin taane ummanni kan nagayaan jiraataa jiru akka nagayaan jiraatan kan gad lakkisan kan dhiisanis hin taane. Walumaa galatti nuti ummata wallootti oromoo wallootti haa jennu waan baay'ee nurratti dalagaa jiran jechuudha. Akkaawuntiin wahii jira akkaawuntii sanirratti gargaarsaan sheenaa jiru sun oromoo qofaarraa hin miti muslima qofaarraa hin miti hundarraa sheenaa jira saba adda addaarraa sheenaa jira ilmi namaa osoo akkasitti wal jaalatee waliin jiraate wal gargaaree hagam gammachiisa ture. Garuu subhaanallah jari ummata keenya keessaa yoo ummata jiillee irratti ummata guguruu irratti haa jennu ummata fursee irratti haa jennu walumaa galatti godina addaa oromoo walloo irratti dhukkaa bananii waraana baranii bara baraan haa jennu baraan al lamas al sadiis haa ta'u waan akkanaa bananii waraanaa jiran kun garuu qalbii hin qaban. Ummata keessi isaanii
maal haa jedhuuti namaaf nahu yookaan namaaf marara qabanii miti subhaanallah. Waan dalagaa jiran silaa nu hirraa waan adda addaa ni hordoftu informationii ni qabdu oduunis argaa jirtu dhagayaa jirtus mootummaanis beeka waan kana jechuudha. Haga sanitti garuu ummata keenya amma jiru kanaaf gargaaruudhaaf akkaawuntiin adda addaa banamee jira. Akkaawuntii sanirratti alhamdulillah haala gaariidhaan gargaarsi sheenaa jira. Ani akka jiraataa godina saniitti dura ta'aa majlisa godina Oromiyaati. Dura ta'aa yaani pireezidantiidha jechuudha. Isaan immoo buleessi keenya isaan immoo akka jiraataa jiilleetti sanbatee jiraatu garuu akka aangootti dargaggoota jaarree jirra. Akka naannoo keenyaatti jecha akka dura ta'aa gurmiiti isaanii شيخنا كينيا مو شيخ عبد اللطيف هاجي طه هو معروف لا يحتاج إلى التعريف إسام برسيسو لا في بربع تسون نبيفتو لتا نانو سنيتي وكان بيا سنيتي كسمس أبا منا كانت فيسبوك سدين كينيا ولدت تاني أمتا كينيا كنا كساني سيني أدان أدتي فالمتو تدبن أمتا كينيا كنا وان إسام بربع تسو nyaataan jedha uffataan jedha wanta biraatiin jedha gargaaruu qabna akkamiin gargaara abboleeyyan keenya gargaarsa kana kan gochuu danda'an biyya jiranillee waan kanatti akka hirmaatan karaa ta'uu qabna balbala ta'uu qabna jennee akkasiin of qopheessinee dhufneeti kanaafuu dhugaa ta'uu isaa beekati baankii kabiraallee ka awaashillee inshaallah ni banna akka waliigalatti akkaawuntii nuti wanni bannee fi ummata keenya gargaaruuf ila ammaadha akkaawuntii sadi bannee akkaawuntiin hojii gamtaa Oromiyaa jira akkaawuntiin Nigdi baankii yookaan baankii daldalaa kan Itoophiyaa jira akkaawuntiin Oromiyaa baankii jira kanarra daballee immoo yeroo gabaabaa keessatti inshallah akkaawuntii baankii Awaashi fi baankii biraallee akka uummanni nurraa barbaadanii bannee ummata keenyaaf qopheessina akkaawuntii kana keessa wanni seenu hundi isaatu ummata keenya bira kan gahu ta'a gargaarsa adda addaadha ummata keenyaaf godhuudha fi isinis akkaawuntiin kun waan banamee jiruu fi dirqama keessan bahadhaadha isima jedhu jara kana sadeen warra sadeen kan manguddoo biyyaa sheekotii biyyaa hoggantoota warra biyyi quba qabu akkaawuntii maqaa sadeen isaan kanaatiin jechuudha kan inni banameetiin jiru. Akkuma dhageessan kana waan garaa nama nyaatu nuti gartee waanuma sabaan Oromoodha Amaara jennee wal qoqqoodan kanallee hin barbaannu ture. Qeetti nutti dhufaniitiin lolan irratti baranii uummanni kun uummata nagaa hin jaalannee uummata mootummaa wajjin wal dhabee finxilee gaara jiru faannoo sanii warra amma reefu jalqaba dhageettan sanii uummata batbattee sanii jechuudha. Barkaayoo warra kanaa ifa bilisatti mul'ata viidiyoo reefsan raawwatanii galee achi keessa Oromoo qulqulleessinaa dhagabaabumatti balbalti karaa arat kiiloolee ittiin deemnu kana asiin isa kana karaa qulqulleessinaadha. Kanarratti sila mootummaan kun irra guddaa warra kana caalamee difirraa eegu Oromoodha. Oromoo shakkiin isaallee Oromoodha kan inni difirraa eegullee waan ta'eefidha malee sila mootummaafuu faayidaa guddaadha jedheetii yaada. Garuu mootummaan callise kaa humna takkan agarree haga ammaatitti waan mootummaa sin agarree akkasuma sheekotii kennallee agarree akkuma callisanii jiran namoota tokko tokko agartee kan dhuunfaadhaan jiran malee akka majisaatti waan agarre sin jechuu barbaadeeti. Mee viidiyoo isaanii kana itti haafufan. Kana keessatti ammoo ergaa isaan dhaaman hundatu jira. Hatta warra qabsoorra jiru saniifillee ergaa isaan dhaaman. Mee dhageeffadha waan garaa nama nyaatu. Beekuu qabdan daldaluuf miti ummata keenya gargaaruuf. Lammaffaa immoo akka maqaa wal balleessuun isin taane miira keessa sheeneetis waan biraa akka hin balleessine inshaallah koreen ni jiraata. Koree sanii wajjin walitti taane koreen sun inshaallah warra kamisee jirus warra jiille keessa sanbate keessa jirus warra caffaa jirus bakka jirus aanaa sagaleen qabna. Haga ta'e tokko walitti tattaanee inshaallah tottoshamee kan finfinnee jiranis immoo ni jiranii abboleeyyan hayyoonni barattoonni ulamoonni ni jiranii waliin taanee inshaallah gara bakka qaama ilaallatu geessinee amaanaa keessan geessuun ummata keessan saba keessan dhiiga keessan lafee keessan abboleeyyan keessan gargaaruudhaaf waliin taanee dalaguu qabna jenneeti asitti dhufne. Bakka jirtanitti nageenya rabbiitii fi rahmanni rabbii barakaan isaadhaa isin akka qabdu waan guddaaf kaanee jirra ummata keenya gargaaruudhaaf rakkina ummata keenyarra jiru nama hedduutu beeka keessattuu ummanni keenya kan naannoo Oromiyaa keessa jiran baay'ee warri hordofaa jiran warri bilbilanii nu gaafatan baay'eetu jira duraan seenee isaan baay'ee galateeffatuu barbaanna osoo amantaan isaan hin qoodin saba keenya waan taataniif jechuudhaan warra baay'ee nu affaa dhaabbatu hedduutu jira jazaakumullahu khairan akka waliigalatti ani asirratti wanni dabaluu barbaadu maali namni waan biyya keenya san keessatti deemaa jiru hamma tahe waan quban qabnetu jira wama duraan dabre faaseha nuti rakkina amma keessa jiraataa jirra rakkina kana ummanni keenya rakkina keessa kan jiru biyyi marfamteeti kan jirtu jechuudha command post jechuudhani
ummanni keenya marfamee karaa wanni nyaatan wanni dhugan ittiin seenutu dhabamee jira jechuudha. Gabaabinaan ummata biyya Itoophiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti yookaan immoo godina Oromiyaadha jechuudha. Godina addaa Oromiyaa san keessatti namni irra baay'inni isaadha yookaan immoo biyyi magaalaan fakkeenya fi Shawaroobiit irraa qabee hamma Arxummaa fursee jiru kuni karaan itti cufamee karaa bahu karaa sossoo'uun qabu ammaan kana jechuudha. Ummata kana bira gahuudha fi dirmachuun keessan tokkoffaa waan isinirraa barbaannu ummata kana sagalee ta'uudha. Karaan akka banamuufis ta'u akkasuma immoo gargaarsis akka isaan bira gahuu danda'u jechuudha. Kuni dirqama namummaati. Kana bira dabree immoo warri nu hordofaa jirtan warri nu ilaalaa jirtan jazaakumullahu khairan warra biyya keenya fi ummata keenyaaf quuqama qabdan waan taataniif waan kana dirqama isinirra kaa'achuu barbaanna. Biyya keenya sanitti kan deemaa jiru lola bifa hundaani nurratti deemaa jira. Lolli miidiyaadha isa tokko sobatu nurratti oofamaa jira. Maqaa nuti hin qabnetu nuuf baafamaa jira. Akkasuma immoo biyya kanatti nama hedduu dhabnee jirra. Keessattuu bara sadii kana keessatti gabaasa ofii isaati mootummaan aanaa jillee dhummuuga ofii isaatii baasitu jira. Bara sadii kana keessatti nama 1,000 ol akka dhabee jechuudha. Waajjira nageenyarraa akkasuma immoo waajjira fayyaarraa nama 1,000 ol dhabee jira jee ofii isaatii baasee jira. Namni karaa irratti dhumee jiru sin jira. Akkasuma karaan wanti cufameef tokkoffuu kana karaa irratti osoo deemanii gara nama 122tu dhabnee jedhan isaanumatu nuun jedhe kana warruma achirra jiru jechuudha. Dubartiin ulfaa kan ta'uuf deemtu kan waa garaa qabdu jechuudha. Hospitaalli gaatii naannoo jirru waan hin jirreefi dubartii dhiiga dhabuudhani yookaan immoo rakkinni adda addaa dharra gahuudhani bakka hospitaalii osoo hin gahin dubartii 18 oltu jedduu tanatti yeroo gabaabaa keessatti dhume yookaan du'anii jechaatu jira. Oksijiina dhabuudhaan bara maali ijoollee xixiqqoo hedduu gara 63tu karaa kanarratti akkasumatti dhumee jira. Waan kanatu jira. Yaa ummata isin gaafii dirqama isinirra kaa'uuf jirra amma. Sila boobuun beeknu iyyatuus hin beeknu nama iyyateef dirmachuu malee ofii keenya waan nutti dhufu ofirraa deebisuu malee iyyatuus hin beeknu miidiyaas hin qabnu rakkina hedduutu nu keessa jira dirqama nutti taheeti saniifuu nu affa dhaabbadhaadha nu gargaara gargaarsi keessan baay'ee nu barbaachisa baada gargaarsa rabbiitiin saniifuu dirqama kana osoo nu bahattanii baay'ee gaariidha jazaakumullahu khairan rabbi subhaanahu wa ta'ala haga ammaa warra kenne bakka haa buusuuf duraanii waan qabnu turre amma sinama qabna moo hin qabnu jechaanis gaafii nuti ture inni guddaan ibaadaa qabeenya kana yookaan immoo maallaqa kana waliin qabuu jalqabnee uummata keenya gargaara jechuu jalqabnee akkaawuntii 2-3 bannee qilleensarra oolchine nama hedduutu ummata biraan nuuf gahe nama hedduutu ofii isaatii nu bilbilee abshiraan manuun jedhe waanan isinii kennuun qabu hammanan isinii kenna abshiraan manuun jedhe nama hedduutu jira. Saniifuu isaanis baay'ee galatoomaa isinin jenna warreen kennin warri qabeenya qabdan hedduutu jirtan ammoo warri aga ammaadha hin mul'atini waan kana irratti mul'adha isinin jedhuu fi baarakallahu fiikum. Wanni nu mudate rakkoo tokko jennee lama jennee rakkoo hundi rakkoo baay'ee waan ta'eef rakkoo kana keessaa bahuuf tokkoffaa wal dhageettiin sirriitti barbaachisaa lammaffaa nama hunda asirratti affeeruun waan walloon taate nama dhageenis dhageessisuun ergaa kana wallorraa isiniif dabarsinaa. Uummanni keenya kan hordofaa jirtan akka tasaatti yoo bakka lolaa jiraattan nal ajab moo kan nama ajaa'ibu bar gootummaan keessan tokko yookaan gootummaan keenya haa jennu bakka lolaa ta'aniiti bilbila maasha Allah alayhi bakka lolaa ta'anii laala akkana ta'uu jirra akkana gochuu jirra akka ilmaan namaa fincaan ofirratti hin gadhiisan jechuudha. Akka ilmaan namaa bakka qabatan sadafii moomilaaqii qabatanii yookaan taa'ee qabatanii jalaa hin badu kuni gootummaa agarsiisa. Namni bakka lolaatti hirribisa fudhate yoo cinqamuu dhabe kuni gootummaa isaa jagnummaa isaa agarsiisa. Almuhim bakka lolaarra yoo jiraattan warra jiruufis akka ergaa dabarsitan akka seerattis haa ta'u akka amantiitti nama sin hin lolle akka hin lolle adaraa jedhu. Ijoollee xixiqqoo akka hin tuqne adaraa jedhu. Dubartii akka hin tuqne adaraa jedhu. Dubartii sin hin lolle jechuudha. Mana akka hin gubne akka namaa ifamaa wajjin wanni kun xiqqoo namatti dhagahamuu danda'a. Isaan nu gubaa jiran nuti hin gubna kan hin jira garuu bakka kanaa kan eegamus ni jira kan eegamne ni jira haga dandeessan bakka itti jirtan sintu beeka haga dandeessan
waan dirqamaan akka waan san gootan sin dhiibu tahe malee of eeggannoodhaan akka ofirraa loltan adaraa jechuu keenya wajjiin immoo rabbii hin irraanfatinaadha. Hundi keenya gargaarsa harkaan kenninus gargaarsa namarraa akka dhufu eeggannus kanuma wajjiin laal kabaja isaan gamasi kan isaan kan warri gamasiidha kan isaan warri faanoodha kun kan inni ka'e qulqulleessuudha jechuun naannoo kana keessa furmaata waaraa finna maali Oromoo balleessine kan isaan ammoo dubartii ijoollee nama isin hin lolle mana isaan irraa guban jettanii kan isaanii gubuu irraa of eeggadhaa kan jedhudha. Shoof ammoo osoo ofii gubataa jiran osoo laalaa akkasii argan osoo qeetti gartee roorrifamaatiin jiran ergaa kana dabarsanii jechuudha. Shoof amma warri kun beek gamasi hin qulqulleessinaadha. Qulqulleessineeti as keessaa isaan balleessinee fulaa ittiin gara 4 kiiloo imallu kana banannaa kan jedhudha. Warra kana balleessine as keessaa 5 balleessine Oromoo balleessina dhaatuun isaanii jechuudha. Gamana ammoo ergaan dabreef kanaafidha. Akaawuntiin sadeen kana kan amma asirratti argaa turtanii beekaatiin iskiriinshuut irraa isiniif waraabee jechuudha. Iskiriin waliin isiniif waraabee akka argitaniif jechuudha. Akaawuntii hattuudhaaf irraa eegaa hadaraa maqaa saaxiluu baasanii saaxilaa nama hedduu argaa jirra. Hattuu sooshaal miidiyaa kanatti ifaa bilisatti gartee akaawuntii kiyyatti ergaa jedhee akaawuntii banate nama hedduu argaa jirra. Akaawuntii nama dhuunfaadhaa eeggadhaa hattuun akka jiru quba qabaadhaa asirratti maqaa feemasuuti yaa dubartoota biyya arabaa nama tokko feemasuudhaan akkuma abduudhaa sooshaal miidiyaa irratti beekna mucaasan sooshaal miidiyaa irratti beeknachuudhaan yaa jara keenya namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti beekamuyyuu kan gartee ittiin hatuudhaaf karaa hannaa godhatuudhaaf kan beekame hedduudha namni kanaafuu nam tokko asirratti beekamuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti beekamuu qofaadhaaf hin amaninaa nama akaawuntii sirriidhaa kan gartee yoo ammoo amantanii ergitanoo riisiita naa ergi jedhaani. Kana aadaa godhaa irra deddeebi'eetiin isiniin jedha. Inumayyuu uummata kana sababaa amma kana gartee kana godhannee guutumatti qubsiisuu uummata kana bifa haaraatti qubsiisuu uummata kana kan gartee waggoota 5 dabran kana qeen isaanii jalaa gubataa horii isaanii jalaa jeefamaa qee isaanii keessaa ari'amaa jiran kana haaraatti qubsiisuu haga godhuutti hin dandeenyaa. Haga ammaatitti illee gargaarsi godhamaatiin jiru bareedaadha. Yeroo yerootti isin beeksifna jedhaniiti jiranii waan hedduutu akka nama gammachiisuudha. Uummata Somaaliyaa gargaarsi godhamaafii jira. Afaan gargaarsi godhamaafii jira. Keessattuu Nagaash Qimaanti kan jedhu gurbaa warra Qimaan tokko hedduu nama gammachiisaa. Akkuma gartee Oromoo kanatti ajandaa kana facaasee uummatallee kakaasee haala saniin kan irratti hojjetaatiin jiru jechuudha. Kana fakkaata kan waa'een uummata keenya walloo torbaan kana keessa haga isaan furmaata argante ajandaan keenya ajandaa waa'ee uummata keenya walloo qofa tahuu qaba. Karena irratti nuti hundinuu waan dandeenyu karaa miidiyaa qabnu hundaatiin iyyuu kana irratti hojjetuu qabna isin jechuu barbaadeeti. Rabdu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.